warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaa taatanii anillee nagaa kooti alhamdulillah. Akkam naa jirtu jiruun jireenya akkamii? Alhamdulillah anis kun nagaa kun jira alhamdulillah. Egaa buleewwan keenya viidiyoo dheeraallee isinii waraabuun namni viidiyoo magabaabaa isinii waraabuu dhufee innis dhimma dhukkuba kootiirraa kanaan dura dubbadheen ture. Haa ta'u malee akka yeroo fayyaa miti maaltunuu ni beektu anis nan beeka isinis hin beektu ana caalammoo isin hin beektu yeroo inni fayyaa qabu hundan na barbaada hunduma natti haajoma akkasii miti amma immoo taraa koo isinitti haajomee jira jechuudha. Kaleessa isintu na barbaadaa ture hadha immoo waan nuti isin barbaadaa jira jechuudha. Wannan isin barbaaduufis hundi keessaniyyuu bakkuma jirtanitti namni itti mufatee yoo jiraate amma sirra deebiidhaan dhiifama. Ta'an solaan immoo bakkuma jirtanitti akka du'aa inaa gootan wannan bareechee isin barbaadaa jiruuf guyyaan dhalle guyyaa Jumaati hundi keessaniyyuu bakka jirtanitti Islaama kiristaanatu hin jenne waa tokkoon utuun isin daangessin amantiidhaan sabaan utuun isin daangessin hundumti keessaniyyuu bakkuma jirtanitti yeroon isin na barbaachiftan kun waan magaa yeroon isin na barbaachiftan geesseetti obboleessi obboleessarra obboleettiin obboleettirra obboleessi obboleettirra waan inni barbaadu du'aa isaatii kana jechuudha. Maaltu nu sababa wanni tattaafatamaa jirus wanni hundinuu sababa anis kanan ilmaan koo dhiisee biyya kana keessaa godaanaa jiruufis sababa guutuun malee kan nama fayyisus kan nama dhukkubsus kan nama ajjeesus rabbuma nan beeka. Garuu wallahi kanan dura du'aa hin qaba calliseedhuma kanas ofirratti ilaalan ture darajaa kanan ga'an seenee amma darajaa inni keessa jirutti qoon sodaachisee jennaan ifaajee koo waggaa meeqaa waa hunda dhiiseen deemee yaalamuu filadhe. Wallahi wanni kun silaa miidiyaarra iyyuu bahee inaasaa'amu ture akka inni bahee inaasaa'amneef waa hedduun godhaa ture garuu milkoofne. Kanaaf hundumti keessaniyyuu bakkuma jirtanutti amaana rabbiiti maala dara viidiyoo namoota viidiyoo isinii hojjedhe miidiyaarra jirtan yookiin immoo yaani ituma duwit yoo naa gootan rakkoo maalii qaba? Viidiyoo kana duwit naa godha hundi keessaniyyuu isin hin kafachiisu. Namni immoo viidiyoon kun duwit godhamee si bira ga'e amaana rabbiiti rabbi si haa fayyisuu jettu malee biran darbiin wannan isin barbaadeef kanuma wanni isin barbaachiftanuufis kanumaa fi hundumti keessaniyyuu bakka jirtanutti akka amantaa keessanitti akka rabbiin naa kadhattan akka rabbiin na fayyisee ilmoo kootti na deebisu mana kootti na deebisu jireenya kootti na deebisu du'aa keessaniin akka addanaan hin baane kanaaf ani isin barbaadaa jira. Galatoomaa ulfaadhaa isin jaalladhaa takkaan na barbaadanii dhabdanii hin beektanu hadha isin barbaade isin dhabuun qabu hundi keessaniyyuu bakkuma jirtanutti kadhannaadhaan akkana wajjin taatan amaanaa isinitti dhaammadha. Yeroo rabbi jedhee yeroo dhiyoo keessaa bakka yaalanaan jedhames nan gahaa yoo rabbi jedhe inshaallah sababuma bakkaan geenya du'aa keessanii nan dagatina isin jedhaa. Galatoomaa ulfaadhaa hunduma keessan rabbii jecha isin jaalladha nagaatti.